ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قتال ميسا واي برنوتا طهارة في صلاة اتدهادا يرو دبر كيست فضلي صدركا صلاة الرد بالنجرة هنگم اسين قرآن كيست جبدو توني سيكا دبتم حديث نبي كينيا صلى الله عليه وسلم كيست واي صلاة akkam akka jabeeffamte laallee jirra. Ammaan tana kallattimaan barnoota isitti seennaa jechuudha. Namni yeroo salaanni isaa nama muslimaa tokko salaanni isaa tanabii keenyaa sallallahu alaihi wasallam fakkaachuu qabdi. Akka fedhetti salaatuu hin danda'u. Akka itti kaayamee jira, tartiiba jira, qajeelfama jira, barnoota jira. Barnoota kanarra deemee namni waan qara'amuu qabu sirritti qara'ee, waan hojjetamuu qabu sirritti hojjetee, waan godhamuu qabu sirritti godhee akkasitti salaanni isaa guutuu taate. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahiha keessatti salluu kamaa ra'aytumuuni usalli, akkanaa salaatuu nagartanitti salaataadha. Salaanni keenya kan nabii keenya sallallahu alaihi wasallam fakkaachuu qabaa jechuudha. Na akkeeysaadha salaata keessatti, na jala deema, na akkeeysa, na fakkaadha, akkaan salaatetti salaataadha nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam. Nabiin keenya akkamis salaati waan jirutu gaafii tahaa jechuudha. Jala deemuudhaaf, itti hidhachuudhaaf, keenya ka isaanii fakkeessuudhaaf, gaafiin nama hunda biratti ka'uu qabu, deebisa argachuu qabu. Duuba nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam mee akkamitti salaate kana deebisuudhaa deemna irraan tana jechuudha. Bal'inaan deebisaa isinii kenne wasfi bifa sifa salaata nabii keenya irraa haasoynaa jechuudha. Sifati salaati nabii sallallahu alaihi wasallam. كتاب جو غبابا رسالاتكو تشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رب رحمته ساغدو مفتي بيتنا حضورين قوبويته افان كنيت دي بسنه غباب سنه اسني دي اسناي دليل قرآن في حديث رد تهندو يتوان تاته تناف صلاه برچون برباچسا كيفيه صلاتات سينون درت طهارات جرا. Salaanni shartii mataa isaa danda'e qaba. Salaanni shartiileen isaa 9. Shartiin salaataa meeqa? 9. Isiin sun tokkoffaan muslima ta'uudha. Al-islaamu wal-aqlu wat-tamyiz. Shuruudni salaataa 9. Sanirraa ta duraa muslima ta'uudha. Kaafira salaanni isaan qeebala. Kaafirni hun salaata. Yoo salaates tapa jama salaanni isaan qeebalu. Lammee isaan aqliin qalbiin fayyaa qabaachuu, sammuun isaa nagaya qabaachuu maraata salaatas ta'e ibaadaan isaa biroo takkaillee nun qeebalamtu. Irraa isin barbaadamtu, dili isin qabu irraa isin gaafatamu. Sadaffaan wattamiizu waa addaan baafachuu, ijoollummarraa bahee waa addaan baafachuu. Ijoollee xixiqqoo sabiyyii waa takka hin bahin salaanni irratti dirqamaa miti. Garuu bakka ijoollee tanatti salaatuun dhoowwaadha jechuu miti. Maraataa fi kaafira salaanni isaanirraa barbaachisu isaaniifis hin ta'u, salaatuunis dhoowwaadha. Ijoolleen sabiyyiin dirqamni salaataa irratti hin jiru. Hiikkaan akkasitti addama quu qabdu. Dirqamni irratti hin jiru. Baruun isirraa barbaachisaadha ijoolleen. Ijoolleen salaata baruu qabdi. Xixiqqoo feetirraa kaaftee salaata abbaa bira dhaabbattee, obboleessa bira dhaabbattee salaata baruun barbaachisaadha. Inumaa amata torba waggaa torba yoo geesse itti ajajuunis barbaachisaa ta'ee jira. Leenjisuun itti ajajuun amata 10 yoo geesse irratti loluuniin irratti adabuun barbaachisaa tahaa jechuudha. Akkuma san shartiileen biroo ta salaataa tahafta xahaaraa qabaachuu, hadasa ofirraa deemsisanii wudu'a qabaachuu, xahaaraa qaamaa, xahaaraa uffata, xahaaraa waan irratti salaatanii afata dachii ta'us kun sadeen qulqulluu xahaara ta'u najisni tuquraa jechuudha. Akkuma san
حدث ديم سيساني حدث قدات وان قام ديكچونا ورواچ توس ديكتني وان وضوءنا ورواچ توس وضوء قدتني حدث في ديم سيسو اكما سن قام افتان فدويسو جهيسا نكون قل لا صلان ننتهو افتا هنهي ممنين افتا ترتيبا كمنين وان غغباب دو وان دوتو افتا دوها افتا غغبابا افتا دانغا ملي نما قبو كان هندانو صلان ننتهو افتا سري افتا غيا برباچيسا افچو اكما سن يرو صلاتا غو مركنيفچو اكما سن قبلت فول ديبيو سغلفا في كدوما نيا غدو سغلي سغلن كن ولك انداو قبيچو يرو صلاه التلاوات شرط يچو وان يو اسين رت ون اسين شرط تاتي سنبت اسين غوتمتو مله ون اسين شرط تاتي ولاغا تاتي سن كم غوتم لي شرط وان صلاه تندر غوتمتو isi wa sagali takka safon tatu muslimah tahuda namtichan salatu lammaysan tahuda qalbin isa guutu lammaysan tahuda qalbin isa guutu jollum marra bahe wa damba fachu hadatha deemsise wudu'atul fachu najisarra taharamu qam nisati uffata fi ammas iddon salatati jahisan uffatan qaama saadho isuudha yeroon isaas ga'u mirkaneeffachuudha gama qiblaa kaabaa fuula isaa naanneessaa qalbiin niyyaa godhuu tanaatu sagleessa akka shuruuxa salaatarraa akkuma walaloodhaan amma guutuu isin himnetti yeroon salaataatis ga'uun shartiidha dirqama salaanni yeroo isaa dura salaatuun taatu akkuma san yeroo isaarraa booda ansuus hin taatu inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta waan dirqama yeroodhaan wal qabatee yeroodhaatti ramadamee dhufe taate jirti yaa salaan akkuma san qibla makkatti fuula deebi'uun shartii salaatarraa wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatra al-masjid al-haram shatrah kara isaa gama masjid al-haram fuula keeysan deebisaadha bakkuma feeta yoo jiraattan ya rabbi subhanahu wa ta'ala dirqam qiblatti fuula deebi'uun kara feeta kaabaa kibba bahaadhiha kara feeta deebitee salaatuun hin ta'u sagalan kun shartii salaataati isinitti gabaa baradhaa wal barsiisaa wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh